Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya bakka jirtanitti nageenya keenya isin haa qabu jechaa guyyaa irraa loogoo LG waliin hojjenna waan ta'eedhaaf hamma dhumaatti waliin tura. Adobe Photoshop keenya haala kana erga banannee booda maal goona create new jenna jechuudha. Sanii booda asii maqaa isaa jijjiirranna. LG logo. Sanii booda width 15 cm ta'uu hin dagatina, height 10 akkasumas resolution 300 pixel cm RGB color white ta'uu hin dagatina. Sanii booda create godhanna jechuudha. Kana irratti hojjennaa jechuudha nuti amma logo LG jechuudha. So as dhufneeti shift qabanne circle sirrii uummanna jechuudha. Sanii booda kana dhaabbanne maal goona halluu isaa jijjiirranna jechuudha. Ammas kanuma fuunee duplicate goona jechuudha. Sanii booda altiin qabanne keessatti deeffannaa jechuudha. Sanii booda adii godhannaa jechuudha. Ammas duplicate godhannaa isu amma sanii booda diimaatti jijjiirannaa jechuudha. Ammas maal goona altiin qabanne keessatti deeffannaa jechuudha. Sanii booda sarartuu kana fudhanneeti maal goona inni adii kun qubee gaanuuf ta'uu qaba jechuudha. G. So haala kanaan fudhanneeti sana booda akkas fayyadamna jechuudha. Amma haala kanaan fayyadamnee jirra. Amma addanni kuni kana achi bahee jira jechuudha. Kana balleessuun irra jiraata jechuudha. So maal goona isaas dhufneeti maal goona merge down goona jechuudha. Sanii booda dhufnee haala kanaan fayyadamne select keenya inverse godhanna. Kana jira haaluma kanaatu jiru maal goona isa kanarratti deebineetu max irratti uumna jechuudha. Amma nuuf badee jira jechuudha. So amma immoo an biraa dhuumanne leereen biraa banneet maal goona qubee gaa akka ta'uu qabuudhaaf ifama haala kanaan fayyadamna. Sanii booda adii jijjiirranna xiqqoo ittiin isa guddifanna. Sanii booda addana kanaan qubee L uummanna jechuudha. Leereen biraa bananne. Ishi
amma LE uummanneedha. LE kana maal goona adiitti jijjiirranna jechuudha. Kun haala kanaan sanii booda select keenya balleeffannaa jechuudha. Sanii booda addana kana dhufne sarkilii kana uumannaa jechuudha. Sanii booda haala kanaan guutummaa guutuutti LG logo hojjennee jirra jechuudha. Sanii booda maal goona merge visible goona jechuudha. Kana booda sarartuun keenya nu hin barbaachisu. Kana fakkaataa jechuudha. LG logo jechuudha. Sanii booda maal goona kana PNG tti jijjiiruu barbaanne akkas godhanna jechuudha. As dhufneeti ishee kana fayyadamna magic result tool fayyadamne maal goona balleessina jechuudha. So kanuma bareechuu barbaanne maal goona as dhufna haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana booda logo kana baasnee abbaasaaf gashuu ni dandeenya jechuudha. Logoon LG kana fakkaataa jechuudha. Guyyaa biraa viidiyoo gara biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.